Imo san keessa balleessanii waan biraa Imu sokkinanne. makan diisi ini dadhaben. Imu makan diisi. Imu makan narratti bilbilchiisi. Ganama galda. Inshallah mana ada Imu makan. Tak. Sorry. Cuma sih ati rabbi jadi imo kana fira gubi ko trasen jadi. Kana ganama galgala imu ma. WhatsApp karena. Mani mimani. Wanta cuma Fadiyye maaltu jirtu sa Fadiyye? Ida kawan. Ida kawan. Imu makan aku tu fira. Ganama galgala. Lakkoota si haarawatti goona gaafa Itoophiyaa dhufte rakkoon qabu. Ma hojii akkanatti wanti coggaarraan na gubatuuf. Woy bakka teetii Rakkoodha cogga. Fadiyye. Anaayyuu na gubateera wayi abba yookaan akkam isin godhame anummaan isa dhaqasanirra. Fadiyye. Lubbuu koo. Tokkicha koo. Ma namni yoo kana wal dhaga'ee na jechuudha. Wal kana. Fadiyye. Wayye. Lubbuyye. Wayye. Awqaati kana taatu keessa qayyana rakkata lubbuyyaa inni rakkisanii fi fora korraan jira. Rakkoo kee rabbi siyaa baasu inshaalla rakkoodhaan baataati. Rakkoodhaan baataati yeroo muraasa. Rakkoo keetiin baataati yeroo muraasa inshaalla. Waan sanii hin yaadin inuma si baasa rakkoo san keessa. Rakkoo keessaa si baasee rakkoo keessatti haafu malee hin haftooti rakkoo keessatti. Kuni qaali. Innaa duba lubbuyye aniin tummee ani biyya tana keessatti namaan itti dhiqadhu niin qabaa Fadiyye. Hin baata. Dadansaa liseeti rakkatte. Hin baata. Wanni na dhagaye hin baata biyya san keessa illee wanni siseessu hin jiru. Akkuma kinoo haasawame hin baata wanni hin baaneef hin jiru. Garuu bakka imoo san. Lumaashi imo tan firraa qeesran. Imo haqqi lakkoofsa biraa biladha. Wallahi bilookin godha hunda isaanii. Bokkuli haadharra. Bakka imoo san. Abdi. Homaa miti. Isi bakka ana itti imo rakkoon qabu na itti dis. Wallahi warra Bakka budin na yaabdu abdii seensis. Abdii seensisi hamsaa seensisi maali inni tuffiin maali? Man. Hin baatu rakkoo kee waa hunduu hin dabara. Isinillee biyya galuu deemti. Yaada karoora godhatteerti. Maaf abdii seensisi. Mahammadiin seensisi. Yaadii garaa laafti ati dhiisa yaa hummo. Meeqa waliin hafu? Meeqa jaallattisi as biratti? Maal jechuudha? Osoo jaaraan taane kunoo shamri gara laafti malee jaaraa miti isa fakkaata barsi. Taisii jaalalaa miti daanga darbamu. Laal imo haa hayxu firra haadhara. Imo sana firraan guddaa. Achi booda bakka lakkoofsa ta'e wayiitiin hin jiraami. Itoophiyaa yoon dhufu addaati. Boruu miti boruu aladaayis ni nan hin gala. Aqooyi akkatti akkanuma galta moo waatu waa naasamee jiraafati quban qabu bara. Jira keessaan sinaa sa'aatillee keessa seensisaa waan gargaartuun hin gargaartaanii agaltu sin gara biyyaa waan gargaartuu waan godhii jettuun hin haasofnaa keessaan hin haasofnaa mee waan sirreessinu haa gara biyyaa galtuu adalagaallee galtuu garuu bakka kanatti bakka Maammadeen galchii kana waliin haasoftu kana waliin haadhiiftu kana wanarra wal danda'an jiru nafsi. Ani maa galgala wanni na boochisu maal? Okay. Abshir Fatiyye. Lidia Brosi. Takka wal farsa be ano sanat tola bar yani jirami. Ayo. Wai waraka dia wallahi daran sara corona ida dia fatisha wallahi wajitinya. La akashrakat atinggal tamma tikalun ke yakina. Lubu ya malin guda bakka mal nanje negerre gili nanje turimi. Eno. Asli. La dhaggeeffadhu dumashi. Waan asliin siinjee takkaillee indidin dhaggeeffadhu qoy fate. Fati siinjee san fudhatu suni dhume bara. Suni dhume waan dhumate. Waan asli raasa. Nama hundaa hinaafi dhaggeeffadhu fati. Nama hundaa hinaafi. Asitti hinaafi. Dhaggeeffadhu. Asli waan jedhe san ni godha. Kanaafiyyuu dhaggeetta dumashi ansitti ma waan siin ta'u waan asliin siinjee san fudhadhu hundaa hun tokkollee didini. Si galaami. Kakawwan irraa itti nyaanyaa.
kakaawwanni irra kana dadhaben Kami? komborsaatoon aburdaalaa muluun asiin akkana lubbiyyee asiin lubbuun isaa haacitu jarraa yoo ka adabattu Jarrin sobdii akkamatti annaatti ijoollee dhis. Dhaga'itu maashii. Waan asliin siin jee fudhadhu. Tokko illee hin gatin ishii. Ayi. Si galaami? Asli yoo inni deem jedhe deem. Yoo inni taasise taa'i. Waan san dandeettiitti qaba waan ta'e waan hin godha waan ta'eef okkee. Akkasii sitti maa dhummaa ishii waan si ta'u ana sitti ma sin jedhee bakka ana amaniiti maa si ta'an sitti maa si ta'u. Ani waa'ee Maammaduma mataa quraa qomborsoo kanneen jala deemtee abdiin dhufee galchii Maammad dhufee galchii akkanaan hin jedhe. Haga makkaana. Masliin qoyira qaba xiyya keessanii si barreessan anjee. Si barreessa. Inni si barreessa dubbisi rakkoo. Ati fuloo deessu jira waliin haasaa isa koppilinkii godhamee ijoollee koppilinkii godhamee harkaan namni teessan kun as jala. Mee harka keessaniin koppilinkii godhaa mustaniin kun wanti hin jedhina. Namaaf nama adda baasuuf hin deemina. Koppilinkii naa godhamee akkaawuntii kan. Koppilinkii godhamee sila qoyan gadhaa jiru. Abdishaa. Dumaashii. Waa'ee isaa viidiyoo isaa takkaarra natti dhufee jiran irratti ishee arganii jiran. Jala kinoo. Viidiyoo eenyu? Tasaa. Kana Ta'ennu? Waliigalteen viidiyoo maal jedhu? Bakka ni jiraame. Fatiin akkanaa. Akkanaa. Akkam? Hedduutu akkanatti dhagayamee bakka wallaahi maaliin godhuu danda'a bakka itti dhiise. Jechuun akkam adda baasee waan kee haasa'e moo waan ofii? Dirreen guutan. Laa waan kiyyaa miti. Fatiin akkanaa nama jaalatu qabaa. Bakka inni galu bakka inni nyaatarraa nyaatu waa hunda isaa ni beeka. Waa hunda isaa. Kana kenoo kana wafaa. Bakki inni waa nyaatu? Bakka ani waa nyaatu illee irra ga'an. Kana wafti amma siin kenoo kana walii qaqqabattee oduu bultii namaa. Sooftiin tokko. Ani mimmaa wanni na keessa numuuf hin jiru. Yenoo kana. Oduu nama isiin qabattee walii gad deemtu bakka inni mana nyaataa hin beekaa mana inni nyaatu hin beekaa. Atoo jimaa si diimate qufa si qabeessa? Qufan nagaa. Ammaa ganamarraa bu'aa. Erga waan isiin naan jette dhagahe viidiyoo aslii wayina erganii inuma bu'aa. Mimmaan inuma bu'aa. Wani kennama alhamdulillah. Amma wanni godhan hin jiru. Jira wanni godhan hin jiru. Dumaash. Mee bakki inni waa nyaatullee meeqatti isa meeqatti deddeebi'ee maammaan siin jedha? Bakki inni nyaatarraa nyaatu, bakki inni irraa dhugu, bakki inni waa hunda isaanii beekaa. Akka inni nama jaalatu qabus akka inni waa hunda isaanii beekaa. Suuraa yaabda isaa wal cinaa fiddee jechuudha. Wanti miidiyaarra baatee za'a 24 isaniin jaaladha jettuuf takka hin jirtu. Micha anaa beeka. Waa hunda isaa anaa beeka. Bakka waa hunda isaa keessaa bakka inni jiraan hunda isaa anaa beeka. Deemi miidiyaarraa gali sin jaalatu nama jaalatu qaba. Sheer godhaa biraan naagaa jette akkasumas sheer jettee na bira dhuftee jechuudha. Okay, ergimee video. Abdishaan dhage. Dhagahi maaliif dhagaa akkamitti dhageetta waan dharaatiin akkanatti gargar baasanii. Mee dhageeffadhu nama dhagahaara. Hin dhageeffanne duratti. Hayaa. Oyaa jettu kaatillee jaallee waan qabaa asitutti mee fatisha. Duran qaban jenne duranatti. Bakka inni dhuguu beekaa, bakka inni nyaatu beekaa, bakka inni ciisu beekaa kan jedhamu kun maal jechuudha? Oyi gaasan mee maal hin gaafannaati? Ati qoyi maal afoo haasoftu? Dubbii balleessee isii osin tarte ba'uu deemta isiin ba'aa osii baate. Usii taa yaasoftu. Haaduma asii yaase. Innaa bakka
Sheer godhaa biraan naa gayaa ani bakka inni irraa nyaata nyaatu bakka inni irraa dhugu waa hunda isaatiin isa beekaa. Nama jaalatu qabaa sin jaalatu wanti miidiyaa irra isaa didee barbaadee bochuuf hin jirtu deemi miidiyaa irraa galii isa waa hunda isaa naaf beekaa micaa miiti qabaa. Jette suuraa yaabda isaa wal cinaa keessee jechuu viidiyoo sana gosuma sharna godhan jechuu innaa baqqaan waan takka jaalaltiin isaa qabu qannasaatuma deemu jirti malee. Aban wanta. Tantama itti. Jaalaltiin isaa qabu qannasaatuma deemu jirti. Lammaffaa namni akkana jee shirna godha sadaffaa isarraa hin duwwaa dhabe. Duwwaan irraa. Ani amma adaduma namni shirna godhu Arafaat akkana daa'ima qabdii dhage. Arafaat daa'ima lama qabdii jaarsa lama heerumtee baatee takka amma shirna godha kalees. Arafaat daa'ima lama qabdii. Tokko Somaaleedha. Dhagahi. Dhagahi dubbiin kanumaara. Takka Somaaleedha. Daa'imni tokko waggaa 8 tokko waggaa 6 lamaanuu Arafaatiin bira jira. Hin fuune kanarra. Akkas naan jedhan. Rabbi seerka. Asirra sheer godhuun hin danda'ar viidiyoo sana. Isaan dhufanii. Kana maal jenname amma zamana akkanaa kana keessa jirra. Dhagahi kan viidiyoo sana asirra sheer godhuun hin danda'a bara. Narra sheer godhi gaa. Arafaati ina waan gootutti moo. Dhagahi abdishaa narraa fixi. Innaa nama akkana naan jaa. Lammaffaa Arafaat fatiin kun ni du'ame. Arafaat siin jaaladhaa dhugaan si jaaladhaa. Bultiif si barbaada waan aan jee baran. Amma waa yaanne abdii dhageettee waan jenne reefu mana asliititti. Illee rabbi jira haa jaalatu yaada wahii yaade walii qabeemee Arafaatii tana qilleensa irraa fagoo jirtanii walirraa fagoo jirtanii. Jaalallee halaalaatu illee hin ulfaatti. Illee baqaa keessa jirta. Madaamiin ta'e atu waliin haasuftanii yoo dhageessu isinitti tolaan jiru wal seeraan waliin haasa'an jirtanii. Illee waa daladdee dhuftee aartee dhuftaa galgala seeraan haasa'an jirtanii akki gootu. Biyya kanaa galuu hin galtuu jedheeni si galee asli. Hin galaa garuu galullee maal dalagaa jettee beektaa waan xiqqoo baalaansii akkas ta'uun oolu sarrakkoo hin qabu doolaara haganaa of qaba namni as jala jiru waan haganaa of qaba. Atillee faatii doolaara 100 of qabi kunillee haganaa ol afaan qabu waan jiru akkas goone galtee biyyatti suuqa wahii banattee sana booda jiruu baqaa tana keessaa Sumaalee tana keessaa achi galtee achi booda waan jiru itti haasofna adeemsaan jaalala keessan suuta itti haasofna jennee anillee yeroo basanii dubbadha jedhee usnee gargar deemne siigalee amma duratti mana asliititti waan jiru lafa kaannee ilaameedhaan as biratti immoo dubbii diinaa dhiisii ta'e amma jaalala teennallee itti deebina hin jarjarsini dura asiin geette ibidda meeqa keessa baatee asiin geette ibiddi meeqa gubee diinni meeqa dhiibee wali buusaan meeqa jidduu kana jiru haa gara geenne kootu meeqatti galii dalagaa kana eegalii suuqa banadhu qalbii tee takka godhii sii galee biyya galii haadhatee bira galii achi booda waan jiru waliin haasofnaa jedhee jidduu kanatti dhaabatu Maammaduma Sultaan bilbile abdiin bilbile maama injiniin bilbile mataa mana yeraarsiti maaf akkana hin gootu isiin amma akkana sa'aatii kana hanga badhee teettee ala teettee na haasoftu anamma mana jira suuqa sii keessa teettee suuta jettee waan kana xumurattee waan jenne kana sirreessine wanni kun sirraayee fi akkanatti azinaannaate naan akka haasoftu fedha. Anamma asitti takkaa jetti ofiisaa akka akkana godhaa akkanatti haasoftu fedha sii galee. Kana waan ta'eef anillee bara mana hunda seemee wantu ijoollee hundarra dhorguu fi waan akkana isii fayyadu kana boodarratti waan dhufu waan beekuu fi mana hunda seenee wanta isheen ijoolleen dhuftee kayyattuun irraa dhorgaa bakka asii galee fakkeenya irratti akka fatiinsi fayyadaman sin beeka asii galee sababa isaatiin fayyadamtu malee abadan hin miidhamtu yeroo namatti fakkaatu malee asii galee yoo biyya taa'uu barbaaddellee yoo biyya deemuu barbaaddellee si galeemi ati ni fayyadamta dumaashii yoo lakki biyyuma taa'ee dalagadhattellee dalagatta yoo lakki ani baasboora baafadhee yookaan biyya biraan deemettellee dandeetta san biraan doktor asiriin ufsii qabee jira si galee namoonni hedduulle akkasuma jechuudha yoo ijoollee moo shakaree hundala deemtee si jaadhattee nama dhaaltu namni immoo bakka sirraa fagaataa deema onnee ta'e akka godhiitii dhaabbadhuutiif dhagahii waan jiruun si qarqaarra
Yoo feete ala yoo feete dirqama galtee dalagatta shiitii rakkoon qabu si galee numa ishee dhageetta. Dhageen jiru. Kanaafini akka inni si fayyadu waan beekuufi ani immoo isarraa hin fagaatinii siin jedha si galee namoota hojii yookaan haalli qilleensaa hin gallee fi komantii waan feetaa jettu waan sin hayyattu garuu immoo dhibbaan dhibbatti akka fatiin si fayyadu hin beekaa si galee asileen akkasumatti. Kuyyuu natti hin fidin Maammadoo teelegiraamii fi waatsaappii fi. Waan akkasiin gootu mee waan takka shilingi takkatti argaa hin deemu bitaa qaadaan intarneetii si guutuu hin dandeettu Maammadoon si galeemi. Kanaafi ammallee sababa ammallee kunoo egaa jaalli keessan feemas taatee si walitti olantan booda nan hundi si beekee sillee barate silaa waa'ee foloon beektooti foloon kee guddatee egaa nagahee bakka feemas ta'e namni sin beekne jiru bara. Imo silaa waa'ee foloon beekteedha. Wallahi irraan qabdu foloon maal fayyadamtan tanta irraan qabdu hin beektu. Foloo giiftii jinni jaankaa kana uummanni foloo gara miskiinummaa garaa isiiti bar qulqullummaa garaa isii wallahi. Wallahi qarqaran hin qarqarran si galee ala deemtu jiru gaa rabbii paaspoora ashoqaa baasanii. Ala maal godhu? Alatti garuu alatti ni badni jayyoon tun abba marga nama fuudhaa oola ala hin taatu. Ala deemuun taatu garuu. Hin dalagatti goobaziidha wallahi goobaziidha. Amaanaadha biyyee buskutii tana. Maa mataa qabattaree? Maa inni? Numaasi. Akkanatti yoo yaaddu natti hin tolu. Argaan jiru bar video nebran bana musi an me baastena deebifta argaa booda. Mee bayi video kottu. Baay'ee na yaachisaarti. Lubbuye. Ma. Mataa qabatu. Ana no deebisi ganna baasi me. Meesh ilaaltaa eegi. Isi video bani banatteetti. Banatteetti akka malee lubbuye. Ayyo bakka waan ana na deebisi baasi na deebisi. Mee bayi deebi abdii rakkoo jira. Lubbuye. Ini mataan qabateen qaba mataan. Kun waan arguu jira. Wala. Ina na dhaggeeffadhu Arafaatti nama akkana nan ta'ula. Sigala dhaggeeffadhu. Harka ofirraa fuudhi dhaggeeffadhu. Harka ofirraa kaas taa'e qajeeli maal taate isaa? Hai. Amma yeroo bochaatti miti amma yeroo jijjiiramaati. Jireenyi keessa jijjiiramaa deemti. Jireenyi keessa jijjiiramaa gara fuulduraatti deemaa jirti waan taateef wallahi billaa dhugaa si nyaala. Sigalee. Maammadoo si bilbiltee biyyee jiruun hundi firaa xara geetii dhiisiti. Dolaara feete birrii Itoophiyaa feete birriin sii bu'aa. Gara maatii ni galtaan jijjiiramta yookaan biyyaa deemtu yookaan biyya teessee rakkoon qabu. Sigalaami. Yoo barbaadde bahareen utaan dhufu uffatee kana biraa uffisiif hin dhalaa. Fataatti jiraatta rakkoon qabu. Ati immoo fiizaa koontiraataa barbaadi ka warra ijoollee afaan hin beekne kiyyaa huummoo. Barbaadi ilaali rakkoon qabu. Adda lagattu. Ani lakki fakkeenya nama baay'ee akka taatu fedha beektaa mucattiin kun biyyatti. Fakkeenya nama baay'ee immoo taate jabduudha asiboo namni biyya ormaatti dhufee dalagataa biyya namaa keessatti mana namaa qaxaramee dalaguu jechaan nama jabaadha sii galee. Maamee kana ta'ee shamara jabduudha warri bas kaan as jalaa callisee kolfu callisee wanna shaangulliitii. Biisuun isiin ga'u bar isiin ga'u. Warri garaagarummaan innis araba jala dalagee isiinis habashaa jala dalagde bakka garaagarummaan biraan jiru sii galee as biratti. Tokko garaagarummaan takka hin jiru wallahi. Garaagarummaan nama jala dalaguun nama jala dalagu kana waan ta'eef wanni as dhuftee nama jala dalagduuf hin jiru. Ka as jiruyyuu wanna biyyatti galee kophaatti ittiin dalagu osoo qabaatee nama jala dalaguun dhufnu hundi keenya sii galee. Kana waan ta'eef achii baasnee yookaan nama jala akka daladdu waan akkasiisan osoo hin taane yoo yaadaniif dirqamatti achitti biyyuma jirtu keessatti biyya haadha ofii biyya abbaa ofii keessatti bakka naadha suuqii wayii gadi yoo dhaabatte suuta suutaan dhawaataan of jijjiirtee maatii ofii jijjiirtee fakkeenya shamara baay'ee ta'uu dandeetti sii galee asirratti.
asirratti sun baane biyya ormaa biyya arabaa deemtee maaliin yeroon zeeroma faayidaa takka iyyuu hin qabu kaasuu dhufee iyyuu biyya arabaa jiru akkami akka jiru of beekaa muluun isaatu jiruun baqaa akkam akka taate of beekaa isin achi keessa chaalenjii baay'ee agarteerti habashaadhaa mana habashaa dalagee taa'ee dalagu hagam akka ulfaatuun beekta araba jalatti iyyuu hagam akka jiraataa jiraniin beekan waan ta'eef warri asii mucayyoo jabduudha isin shamara jabduudha biyyatti iyyuu nama tattaafatu yoo xiqqoo dagaffa godhaniini kooskii bareedduu takka maaka shiitii hin taane kawaa wahii maan taane bananiitti kennan dhaabattee jabaattee ofis jijjiirtee haala jirtu kana keessaallee baatee jireenya gaarii nama jiraattu beektaa Arafaat nama qulqulluudha biikoos garaa isii qulqulluudha onnee isii qulqulluudha marzii hin qabdu kan itti kolfan nama kijibaaf nama sobaadha malee nama qulqulluu akkasii kan ittiin kolfanii wallaahi kana waan ta'eef har'a boroo akka hin jenne atis waan gargaartuun jira waan baay'ee atu biyya jirtaa waan bareedaa sii galee fakkeenya guddaadha waan baay'eef ta'a hin dhufti amma biyya dhufe heddi already waan na barbaachisaa ta'e har'aaf boritti iyyuu atu bilbiltee gaafatteeni akka gara biyyaa dhuftuun goota waan jiru immoo nu asii konneekt wal goonee warri hawanni jechuu barbaaddan waan nuyi goona namummaa jechaan akkasii wal bira dhaabachuu namummaa jechaan afaan qofaan osoo hin taane yeroo jiru waan baay'eedhaan wal bira dhaabachuudha isiidhaaf kun sababa baay'eedhaaf immoo fakkeenya waan ta'uuf Arafaat nama qulqulluu waan san immoo booda haasuuf na waan kiyyaaf ta'isi easy akkasii jaalalaa eeratu jaalala kun qabu kan jaalalli hin dhumatu jaalalli dhugaa waan dhumannee fi amma waan jiru jala dubbii tawayii jala ciibsanii jirtu kanatti ani faana baay'ee waliin haasa'uun kennayyuu asiin itti ka'anii asiin itti lolanii achi booda haasofna sii galee galtee qalbii isii takka gootee jatta ragaaggaatee akka hin jiraami akka sanii qashtu bushumme sila asoo biyya galte Arafaat maal dalaguu dandeettati ogummaa dalagaa maal qabda ammoo motoraan yaani amma maa asoo mala argatte maal dalaguu dandeetta soo si haalli si osoo si mijaaye duraan beenzilaan dalaga beenzila gurgurta abdi ma golfa beenzila kama beenzila sanu nan dattaatu sun dhufe haala kanaan laachuun amma kun nagarii nagaa fittan kun nagarii nasi deebisee wallahi abdii nantini jennaan beenzila already beenzila jechuun fakkeenyaaf amma maardiyaa biidoo jirkaan ittiin waraaba mallaqa qaba naagaleer mallaqa jirkaan waraabee ilaandi itti naqee ijoollee baajaajiif gurguraa jechuudha. Cuanna circe kontrabandiidha. Seeraan alas. Dalagaa akkasiin daladdu beekta. Suuqni jira suuqni maal fa'aa jira achi. Suuqa jechuun dukkaana jechuudha. Dukkaana. Dukkaanni ni jira gaa dukkaanni ni jira gaa Itoophiyaa. Dukkaana maaliif fa'aa jira? Dukkaanni kanuma namni waa gurguru jira haafatiyyee. Okay. Dukkaana yaani baay'ata biyya keessanii dukkaana uffataati immoo kan magaalli keessa magaalaa uffataa hin jiru. Magaalaa dubbachuudhaaf dukkaana ni jiraame kana ni jiraame malee la qawcuun baay'atu. Magaalatti santamin magaalli isaanii abdii atisitu biyya keessa jira waan kanniin qoradhuuni. Magaalaa baante moo gandatti baante? Magaalaa ni jira gaa magaalaa baay'ee jira. Gandan jiru moo? Ma gandaa osoo hin taane magaalaa teessan maal jedhamti tagatta keessanii? Shaabirrii jaamtii, Arattanyaa jaamtii, Harreera jaamtii. Sila adaree keessa moo? Ati Harari ati jechuun achi galuu feeta osoo galte Harar galuu feeta? Zirriu ani Harara. Jechuun bara amma adareen beekaa Shaabarriin beekaa Arattanyaa hundaa ni beekaa baran. Achi dhalatte moo achiin baadiyyaa galtaati warra keessanii ati magaalaadha? Abdaalli beektaati? Abdaal beekaan baatu gurguran baay'een. Hoppiliinkiin haa godha. Kana. Abdaal hin beeku. Akkam Shaabarri hoo? Shaabarri hin beeka. Akkam hin beekne duba Abdaal. Keessa hin beeku an duraan beeka malee amma sirriitti hin beeku. Ati jireenyi geessoo galte Hararii magaltaa bakki biraan jiru.
Ilka qabu. Maali jette? Ati osoo amma gara biyyaa galte adaree magalta? Hirkannaan Adama. teenkii. Osoo amma hararee magalta sin jedha adareedhami bakka jettu kun. Mataan na dhukkube. Haa? Akkam godhaa raddumaa fi. Mataan na dhukkube. Eessa galta magaalaan keessan eessa? Abdii. Magaalaan keenya. Abdii. Magaalaan keenya. Hawaa'ee sarii hawaa'ee fikirii akkasitti Laa akkasii miti fati ati osoo galtee ummaa ta'e bira galta moo bakka bira galta Arafaat? Ummaatii malee. Ummaan ta'es jiraatti. Ummaan tiyya ganda keenya jiraatti. Jechuun gandi keessu maqaa isaa maa inni nutti mika? Amar. Hirkannaan teenkii. Amar jechuu dhageesse. Maamar? Amar. Amar. Guddina kamika? Baay'ee mul'ata isaa argiree ati morgoo baati. Guddinaan beekan Amar jechuu malee. Kana ooftaa jechuun lixa moo baha? Ba'a moo salixaa hin beekne bakka san. Adaree irraa kan fagaatte? Sibiratti. Laa hin fagaannu adeera irraa jechuu Kombolcha beektaa? ni beeka. Komentiin adda ta'a. Kombolchaan garan? Minnaan tokko bilinkina godha. Kombolchaa gati shaabarri beektaa miti shaabarri akka majja qulaan beektu. So shaabarri adaree keessa hararin keessa gara baabbilee fa'aa moo? Naa laa shaabarri ni beektaa shaabarri gizee kana gad deemte in abdaal jaanii jira abdaal jala bakka bagandi keenya. Abdaal baabbileen geettanii? Laa uy gadi irraa gadi. Nu galche nama biyya san beeku nama biyya galchine ilaalaa. Okay, atama osoo biyya galtee laal amma doktora Asliin Faati Oromoon osoo itti dalagaa si qaba barbaadde waan taateef nullee si qarqaarraa hin dalaydaa. Hundi si Oromoon kun shamarran tiin Oromoon hundi si qarqaarti kun dolaaran kun